Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaate. Ministeerri muummee Feedirii Dr. Abiy Ahmed yaa'ii muummee 20ffaa dhaabbata misooma indaastirii dhaabbata mootummoota gamtooman irratti haasawaa taasisaniiru. Haasawaa isaaniitiinis Itoophiyaanonni waggoottan 5 darban fooyyessa imaammataa damee guddina qabeenya uumamaan investimentii taasifame misooma ashaaraa magariisaa fi madda humnaa ariifamaadhaaf xiyyeeffannaa kenname akkasumas hojiilee misooma hawaasummaatiin gumaacha taasifameef kaasanii jiru. Kana bu'uureffachuudhaan misooma indaastirii waaraa hirmaachisuudhaafis waamicha dhiyeessaniiru. Jilli Afyaa'ii Ittaanaa Caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Ummataatiin durfamu magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti dubartoota harka qalleeyyiitiif furtuu manaa dabarsanii kennan. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin ta'uudhaan manneen dubartoota harka qalleeyyii 7f qarshii miiliyoona 100 waliin ijaaraman bakka obbo Eliyaas Ummataa argamanitti furtuu manichaa kennamee jira. Saganticha irratti obbo Eliyaas dabalatee dura ta'an koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Abdul Qadir Hussein, hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa addaa Maabiraat Baacaa, kantiibaa ittaantuun magaalichaa aadde Zaaraa Kadirii fi hooggantoonni biroon argamanii jiru. Kitaabileen sirna barnootaa haaraan maxxanfaman miiliyoona 22.7 keessaa miiliyoonni 10 manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa naannolee fi magaalotaaf raabsamuu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeerichi ga'umsa barsiisotaa fi hooggansa barnootaa fooyyessuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibseera. Yaa'ii barnootaa 32ffaa magaalaa Jijjigaatti taa'amuuf mariin qophii duraa gaggeeffamaa tureera. Carraalee ofiin of bulchuu fi qormaatilee isaa mata duree jedhuun barreeffamoonni qorannoo dhiyaachuunis ibsamee jira. Yuunivarsiitiin Finfinnee yaa'icha irratti muuxannoo isaa kan qoode yoo ta'u, waggoottan darban walga'iinsa barnootaa mirkaneessuudhaaf hojiilee hedduun hojjetamus qulqullinni barnootaa garuu hir'achaa dhufu ministeerri barnootaa ministeerri deetaan misooma barnootaa Ayyalachiisheetiin ibsanii jiru. Hojiin qajeelfama ga'umsaa barsiisotaa fi hooggansa barnootaa fooyyessuu eegalamuu dubbatanii hirmaannaa hawaasaa cimsuun hudhaalee damee barnootaa furuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa ta'uu kaasaniiru. Abbaan taayitaa qabeenya sammuu Itoophiyaa eeyyama mallattoo daldalaa mirga abbummaa galagalchaa fi kanneen biroo wal qabatanii 1,585 kennuu ibse. Abbaa taayitichatti itti gaafatamaan damee tajaajila maamiltootaa Eliyaas Xurunaa FBCdhaaf akka ibsanitti dhaabbatichi bara baajataa kana baatiiwwan 4 darban qofaa dameewwan garaagaraatiin eeyyama kenneera. Dameewwan eeyyamichaa kenne keessaa mallattoo daldalaa qofaa eeyyamtoota 1,000 oliif kennuu ibsanii jiru. Dabalataan ammoo dhaabbatichi eeyyamtoota mirga abbummaa 16 moodeela tajaajilaaf eeyyamtoota 102 kennuu ibsanii jiru. Gama biraatiin ammoo diizaayinii indastiriitiif eeyyamoota 65 kennu mirga galagalchaa fi kanaan wal qabataniif eeyyamoonni 374 kennamuu dubbatanii jiru. Abbaan taayitichaa mirga bu'uuraalee kalaqaa irratti beekaas ta'ee utuu hin beekin sarbamni mirgaa akka hin mudanneef ciminaan hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Ministeera fayyaa waliin kan hojjetu dhaabbanni Gaavii jedhamu dogdoqeewwan 56 kennaa marsaa jalqabaa jechuudhaan biiroo fayyaa Oromiyaatiif gumaache. Riipoortarri sagantaa kanaa Lalisaa Alamuutii akka itti isiniif dhiyeessa. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hojii tajaajila talaallii dhibeewwan daa'immanii fi haadholii taateewwan garaagaraan dhalatan hundeerraa furuuf tajaajilli geejjibaa si'ataan baadiyyaa fagoo keessatti keessa barbaachisu ni beekama. Baadiyyaa fagoowwan Oromiyaa bakkeewwan rakkoon daandii mul'atanitti ammoo rakkoon talaallii daran hammaataa ta'uu ogeessonni ni dubbatu. Rakkoo kana hundeerraa furuuf Biiroon Fayyaa Oromiyaa guyyaa har'aa kana gargaarsa dhaabbata Gaavii jedhamurraa dogdoqqeewwan 56 argate. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiraniif dabarsee kenneetii jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaa rakkoo geejjiba talaallii baadiyyaa sababa geejjibaaf mudate furuuf dhaabbanni Gaavii jedhamu dogdoqqeewwan 56 kennaa marsaa jalqabaa jechuun arjoome godinaalee Oromiyaatiif guyyaa har'aa kana jechuun 17 bara 2026 dabarsee kenneetii jira. Furtuu dogdoqqeewwanii kana dabarsanii hooggantoota waajjiraalee godinaaleef kan kennan hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa miidiyaaleef kennaniin
dhoqdhoqqeewwan kunniin deeggarsa gaafii jedhamu irraa ka argame aanaalee raawwiin sagantaa tajaajila isaanii baay'ee gadi aanaa ta'eef rakkoo nageenyaatiinis kanneen miidhamaatii turaniif kan oolu ta'uu ibsanii jiru. Aanaaleen naannoo keenya keessatti raawwiin sagantaa talaallii isaanii baay'ee gadi aanaa ta'ee fi rakkoo nageenyaatiin miidhamaa turan aanaan 79 naannoo keenya keessatti deeggarsa kan argachaa jiru. Marsaan jalqabaa guyyaa irraa mootoroonni 56 harka keenya ga'anii jiru waan ta'eef mootoroota kana dhaabanii marsaa lammaffaa eegurra yeroodhaan mootoroota kana dabarsanii hawaasa biraan ga'uudhaan tajaajilli kun cimee akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa taphatu waan ta'eef akkuma waliigalaatti uummanni keenya hubannoon inni talaallii irratti qabuu fi jijjiiramna malaa toora talaallii irratti dhufaa jiru baay'ee guddaadha. Galateeffachuudhumaa fi carraa kanaan kun odoo jiru garuu iddoo baay'eetti amma weerarriin ka'a. Kun immoo maalirraa ka'a jennee hoggaa laallu iddoo tokko tokko mana gahanii tajaajila kennuu keessatti geejjibni baay'ee rakkisaadha. Lafti isaa mijataa miti. Iddoo tokko tokko immoo rakkoon nageenyaa sochiis danqee jira waan ta'eef rakkoowwan nu qunnaman kana daa'imni magaala jirus baadiyyaa jirus toora horsiisee bulaa jirus qotee bulaa jirus mirga wal fakkaatu qaba. Carraa kana hunda argachuu qaba. Garuu immoo sababa haaldureewwan tokko tokko guutamuu dhabuu isaaniitiin daa'imman kun dhibee daddarboo talaalliidhaan ittifamuu danda'anii fi saaxilamanii waan jiraniif kana qaama laallatu wajjin keessattuu ministeera fayyaa wajjin yeroo baay'ee mari'achaa turree jirra. Dhaabbanni gaafii jedhamu talaallii garaagaraa irratti addunyaarraa hojii gurguddaa hojjechuun kan beekamu wayita ta'u Itoophiyaanis ammoo boordii kana keessatti miseensa taatee jabinaan waliin hojjetaa jiraachuu yaadachiisan. Bu'uuruma kanaanis ammoo deeggarsa dhaabbanni kun taasise birriitti yoo tilmaamamu birrii miliyoona 8.8 ta'uu Dooktar Mangistuun ibsanii jiru. Kanaanis dhaabbanni gaafii jedhamu kun talaallii irratti addunyaa irratti hojii guddaa hojjeta. Biyyi keenyas boordii kana geggeessummaadhaan keessatti hirmaachaa jirti. Carraa arganne kanaan deeggartoota adda addaa hirmaachisuudhaan dabalataanis immoo firiijiiwwan adda addaa waan talaallii kanaaf barbaachisanii deeggarsa godhaa turanii jiru. Amma immoo marsaa kanatti akkuma duratti kaase aanaa 79 keessa aanaa 56 mootoroota kana bitanii jiru. Gatiin mootoroota 56 kana birrii Itoophiyaatiin miliyoona 8.8. Itti dabaluunis ammoo dhoqdhoqqeewwan kunniin godinaaleerra kan turan osoo hin taane kallattiidhaan aanaaleef dabarfamanii kennamuun tajaajila barbaadameef kan oolfaman ta'us yaadachiisaniitii jiru. Amma akkuma aanaalee marsaa kanaan hammatamaniitti gara godinootatti hin dabarsina. Godinarra hin turu jechaadha. Kallattiidhumaan aanaa deema. Aanaan tokko tokko kana qofa odoo hin ta'in deeggarsaan biraatis kana dura argachaa turee jira. Talaalliidhaaf dhufe waggaa jennu garuu talaalliidhaaf qofa oolaa miti. Tajaajiloota kana wajjin walitti hidhamiinsa qaban dabalataanis immoo raawwii talaallii keenya ol kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf inshuraansii fayyaa hawaasaa hojiin hojjetamu mana deemameeti iddoo tokko taa'ee hojjechuu hin danda'amu. Kana godhuudhaaf immoo namni qindeessu manas deemuu barbaachisaa. Dhaabbilee fayyaa iddoo adda addaa faca'anii jiran bira ga'uun barbaachisaadha waan ta'eef tajaajiloota wal fakkaataniif ooluu qaba. Garuu immoo raawwiin gadi bu'aadha jennee kaasaa jirru kun fooyya'uun dirqama ta'a waan ta'eef bu'uuraan tajaajila kenniinsa talaallii daa'immanii fooyyessu isarraa kan darbe garuu walitti hidhamiinsaan tajaajiloota birootiif akka oolchuu danda'an fi boba'aa kanaa barbaachisu dhimmoota kanaa barbaachisan aanaan ofiisaatii danda'ee kan itti deemu ta'uusaa kaasuudhumaa fi ulfaadha. Obbo Tasfaayee Bayyanaa itti aanaa waajjira fayyaa godina Shawaa Lixaa akka ta'an deeggarsa tajaajila talaallii haadholee fi daa'immanii baadiyyaa fagoo jiran qaqqabuudhaaf aanaalee godinicha keessa jiran 8 keessatti tajaajila geejjibaatiin aanaalee danqaman furuudhaaf jabinaan akka hojjechuu qabanis ibsaniitii jiru. Kanaan dura kan kennaa turre humna namaatti fayyadamneeti geejjiba aadaadhaan fayyadamneeti bal'inaan kan kennaa turre. Amma yeroo barbaachisaa ta'etti jechaadha. Talaallii daa'imman argachuu qaban umurii isaaniif qabamee jiru sana keessatti akka argatanii fi tajaajila yeroo isaa eeggate si'ataa ta'e hawaasatti dhiyeessinee kennuudhaa fi tajaajilli geejjibaa motorri amma arganne kun bal'inaan bira ga'uu irrattis qulqullina tajaajila kennu sanas immoo saffinaan kennuudhaafis kan dabaluu fi hawaasni irree bal'inaan yeroo barbaachisaa ta'etti tajaajila uummatarraa mootummaarraatii barbaadu sana akka inni argatuuf gahee olaanaa kan inni qabu ta'uu isaati. Gandoota kanaan dura
bal'inaan keessatti harcaatiin talaallii uumamaa ture hambisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Tajaajilli geejjibaa amma deeggarsaa nama arganne kuni kan humna namaadhaan sa'aatii dheeraa deemnee kennaa turre yeroo gabaabaa keessatti gandoota bal'aa daa'imman bal'aa bira geenyee haadholii bal'aa bira geenyee tajaajila kana itti dhiyeenyaan kennuu fi qulqullinaan kennuu akka dandeenyuuf bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Dabalataan hoogganaa waajjira fayyaa godina Gujii obbo Taarikuu Taaddasaa hojii seektara fayyaa geejjiba haalaan seektara barbaadu waan ta'eef fedhii hawaasaa qixa barbaadameen qaqqabsiisuudhaaf nutis kennaa yookaan arjooma arganne kanaan doqdoqqeewwan kana fayyadamuun sagantaa barbaadameef ni oolchinaa jedhani. Yaa hojiin seektara fayyaa baay'inaan baadiyyaa keessa manarra gandaa gara gandaa akkasumas aanaaf aanaa keessa deemanii hojii hojjetan waan ta'eef hojii geejjiba barbaadu keessa isa guddaa. Olmoos akka seektaraatti motoraaleen kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 qodamaa turanii jiranii. Amma motoraaleen sun waan olmoos garii caccabanii waan tajaajila kennaa hin jirreef bakka tajaajila hin jirre maalet bakka motoroonni sun hin jirretti amma motora kan argachuun keenya hojiilee seektara fayyaa keessattuu fedhii hawaasa kennaa qixa barbaadaman guutuu keessatti tajaajila nu kennu sun dhaqqabamaa fi ariifataa taasisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Godina Shawaa Kibba Lixaatti itti gaafatamaa waajjira fayyaa akka ta'an Guuttataa Daggafaa talaalli daa'immanii fi haadholii siyoominaan qaqqabsiisuuf aanaalee godina keenyaa keessatti jiran haala ammaatiin daddafnee qaqqabuudhaaf geejjiba amma dhimma itti ba'amuun barbaadame kana doqdoqqeewwan nuuf kennamanitti dhimma baanee jijjiirama barbaachisaa ni finna jennee abdannaa jechuun ibsa kennanii ibsaniiru. Motoroonni kunis kaayyoonsaa aanaalee raawwii talaallii daa'immanii gadi aanaa qaban isaan bira gahuudhaan hojii sosochii hawaasaa gaggeessuudhaan iddoo biraan qaqqabamiin bira qaqqabuudhaan raawwiin talaallii daa'immanii ol ka'uudhaan dhibeewwan talaalliidhaan ittifamuu danda'aniin daa'imman kun akka hin qabamne gochuudhaaf kaayyoon isaanii jalqabaanii kanaaf nuuf carraa guddaadha jechuudha. Aanolee qabnu gara 12 qabna. Isaan keessaa aanaa 5 fi motora kan argachuu jechuun baay'ee nuuf carraa guddaadha jechuudha. Akkuma beekamu yeroo dhiyootti carraan akka kanaan turre kanaaf isa kana gadi baanee hojii hubannoo hawaasaa ittiin gaggeessuu ittiin buutaalee fayyaa keellaa fayyaa bira deemnee deeggaruudhaan tajaajilli talaallii akka inni ol ka'u daa'imman hundi akka talaalaman kan talaallii jalqaban addaan kutanillee yoo jiraatan akka isaan talaallii xumuran gochuudhaaf baay'ee nu gargaara. Kana qofas miti hojiilee biroollee walitti qindeessinee hojii fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas dhibeewwan daddarbaa isaan kana ittiin ittisuudhaaf hojii guddaa ittiin hojjennee jijjiirama finnaa jennee eegnaa jechuudha. Biiroon Fayyaa Oromiyaa tajaajila talaallii baadiyyaa fagoo keessa jiru hundi irraa furuudhaaf ogeessonni miilaan deemanii danqaawwan garaagaraa akkasumas ammoo osoo isaan achi hin ga'inillee miidhama haadholii fi daa'immanii irra ga'u hambisuudhaaf deeggarsa garaagaraarraa haala argamuun danda'amuuf tattaaffii guddaa gochuun hawaasni baadiyyaa akka hin miidhamneef hojii guddaa hojjechaa kan jirudha. Meeshaalee teekinooloojii haalli yeroo akka fayyadamnuuf nu dirqisiisan kanneen akka laaptooppii, bilbiloota ismaartii biraandii barbaadaniin akkasumas immoo koompiyuutaroota tajaajila uwwisa neetwoorkii waajjiraalee fi biirooleedhaaf yoo feetan gatii madaalawaa fi qulqullina si'ataa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf jirra jedha Suuper Maayikiroo Teekinooloojiin. Bakki argama keenyaa Boolee Gamoo Giddugala Daldalaa Friendship jedhamu darbii tokkoffaatti osoo ol hin bahin jalqaba irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa 917 4 64 69 930 268 7 9 30 9 nuqunnamuu dandeessu. Qulqullinaa fi siyoominni keenya adda nu godha. Magaalaa Finfinneef naannawaa isheetti kanneen argamtan nurraa meeshaa yoo bitattan gatii geejjibaa osoo isin kabalchiisin tola isiniif qaqqabsiisna. Suuper Maayikiroo Teekinooloojii filannoo keessan taasifadha. Oduu biraatiin ammoo Igaadii fi Sudaan rakkoo biyyattii keessa jiru irratti mari'achuuf walii galan. Durataa mootummaa ce'umsa birmadummaa Sudaan Abdul Fattah Abdurrahaanii fi dura ta'aan Igaad Warqinee Gabayyoo rakkoo Sudaan irratti mari'achuudhaaf walii galuu isaanii mootummaan Sudaan beeksise.
Abdurrahaan rakkoo Sudaan irratti dura taa'aa IGAD waliin mari'achuudhaaf fedhii kan agarsiisan pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee waliin wayita mari'atanidha. Abdurrahaanii fi dura ta'aan IGAD marii kana Saudi Arabiyaatti akka taasisan kan ibsame yommuu ta'u, humni hidhattoota Sudaanii fi humni dafee qaqqabaa marii kanarratti akka argaman mootummaan Sudaan ibseera. Yaa'iin ariifachiisaa IGAD walitti bu'iinsa Sudaan akka hiikamu qaamolee hundaa waliin waliigaltee irra gahameera jedhanii kan ibsan yoo ta'u, manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa ibsa sanbata baaseen walitti bu'iinsa Sudaan balaaleffatee biyyattiitti haalduree tokko malee dhukaasii akka dhaabatu gaafachuusaa CGTN gabaasee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 4 darbanii har'a xumuramuu hordofee Hamaas waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheeratu fedhii qabaachuu beeksise. Ugguramtoota yeroo jedhame keessatti gadi lakkisuudhaaf tattaaffiin taasifamus yeroon gabaabbachuurraa kan ka'e hundi milkaa'uu akka hin dandeenye Hamaas beeksisee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun dabalataan guyyoota 2-4 akka dheeratu fedhii qabaachuus ibsee jira. Fedhii isaa kanaanis biyyoota jaarsummaa waliigaltichaan ta'an Kwaatarii fi Ijiptiif ibsee jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 4 darbaniin Hamaas lammiilee Israa'el 40 fi lammiilee biyya alaa 18 gadi kan lakkise yoo ta'u, Israa'elis gama isheetiin lammiilee Filisxeem 117 gadi lakkisuutti TRT'n gabaasee jira. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afur waliin turtii gaarii qabaadha.